Egaa Ustaaz Raayyaani kan namni hedduun egaa siin nama Islaama qofaa miti kan si jaallatu Kiristaanni Oromoo namni jedhamee deemu namni sin beekne sin jiru namni sin jaallanne sin jiru jaalala addaa tokko namarraa kanatti qabdu keessumaa immoo namoonni amantii Islaamaa hordofan immoo manzumaa kee dhaggeeffatan amantii sanaan immoo jajjabaatan hedduun isaanii immoo manzumaa kee sirriitti si beeku. Manzumaan kee immoo namoota kan biraarraa adda yeroo qoqqorachaan ture gaafan maali jennaan jabina jechoota isaati jabinni jechoota isaa yaadanni inni kaasu waanuma namni beeku sani akkaataa addaatiin jabina jechoota kana qofa mootuu hin ta'in sagalee mi'aawaa sanaan immoo akka kanatti haala ajaa'iba ta'een irraammoon dhumuu jedhan yeroo tokko gadi taa'ee istuudiyoos manaa qabaa yeroo sana waan hedduu hojjechuu danda'a jedhan mee waan manzumaa kee albamee meeqa qabdaa akkamittiin hojjettamu seeyoonaa ifte. Bahariina gaafatte artiina gaafatte manzumaa 83 awwaraanan ture 83 abbaayee kan jedhamu nama Wallaggaati dabbalummaa leejjifamee ergan xumure ka'ee waraana naan jette lubbuun. Adda bilisummaa Oromoodhaaf ture yeroo sana. Loli naan jette lubbuun. Jechuun hawaasa kana magaalaa kana keessan biyya kana keessan ta'a miti. Ciqileen irra turte nan beeka ciqileetti ilma sana ofirraa kaasuu fi akka kootti qophaan kaasa faanatti fakkaatti. Waanuma galkan tokkotti fittee bultu. Artiin achi booda dhuftee waan hedduu keessan dabarfadhe ijoollummaadhumaan. Ijoollummaa dhullee achi kan fageessee xiqqoo si yaaduu numa naa gala jechuudha. Artii wanni fide dammaqa siyaasaati. Of argachuu kan koo taayilentii irratti nan guddifne haadhaaf abbaan koo akka biyya guddatanii. Biyya guddatanii amma taayilentii ijoollee lafaa kaasanii ittiin kennan. Ijoollee guyyaa keessa kaleessayyii eessa akka dhaqaa jiru laalaa galmeessaa fi dhaqanii mucaa kanarratti guddatte deematti dhaqaa turtu asii jedhanii dura kaa'u. Akkasii miti. Dhugaadha. Keenya guddattee barbaaddattaa. Wayyoo kana inni namni keenya kan saraa ooluuf tireeniingii irra jira. Ilaa isa silaa lafa qotuu maluutiyyuu nigdii nagadee kan saree kana. Rakkoon rakkan ni kana. Silaa lafa qoteeyyuu baay'ee doroomuu danda'a. Maarree inni silaa nagaduu qabu qonnaatti galee hin milkaa'u yoo qote oliin ba'u minaansa akka waan lafa keessatti gadi biqilu. Si gadi wal dhabne gaafa dhaqee waggaa 40 dabarfate reefuu of argata. Of argatee naan deebi'u immoo lafti dhumuudhaa xiqqoo si taate. Kana biratti wanni hawaasa keenyaaf dabarsu jaarraa 21ffaa kompetiishinii keessa jirra dorgommii keessa. Hawaasa keenyaaf dabarsu barbaadu. Dorgommii kana keessa mucaan keenya hangafaa taayilentii maal irratti